akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jettanii har'a waan addaa qabadheetiin isinii dhufee jira. Akkaataa yuutuubarraa, tiiktookaa fi feesbuukarraa viidiyoo adda addaa itti daawwachuu godhatan karaa kamiin akka daawwachuu godhatan isin agarsiisa. Namni yuutuuba osoo hin banatin viidiyoo tokko daawwachuu godhuu barbaade akkamitti daawwachuu godhachuu danda'a. Ammaasis feesbuukarraayis akkamitti daawwachuu akka godhatan ammallee deebi'ee tiiktookarraa akkamitti daawwachuu akka godhatan isin agarsiisa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa affeeraa keenya isteepii baay isteepiidhaan isin agarsiisa. Isinis amma xumura viidiyoo kanaatti hordofaadha. Eegasooda karaa kanaan buufachuu dandeessanii. Viidiyoo kana immoo yoo isinitti tole like, subscribe, share godhuu hin dagatinaa. Akkasumas komentii nu barreessuu hin dagatinaa jecha. Nu hordofaa asumaan gara barumsa keenya kaarraatti seennaa. Nu hordofaa hanga xumura viidiyoo kanaatti. Karaa wantaatti seennaa. Karaa barumsaatti seennaa. Amma jalqaba dhufneeti Google Chrome seennaa. Google Chrome gizeetu inni booda hanga nu banuu ni eeyna. Google Chrome gizeenii fi bannee booda akkana gooneeti gaaf. Google Chrome keenya mallattoo ida'uu tana tuuneeti. Asiinas search baarii tana tuunee akkam jarraan jette Snaptube jennee itti barreessannu. Snaptube app ono. Akkana goonee eega akkana goonee booda bakka tana tuuneeti search goonaa. Eega search goonee booda nuuf dhufa. Snaptube download for Android hojaa. Eegas booda linkii jalqabarra nu dhufu kana kilik goonaa. Eega akkana goonee booda ni eeyna. Eegas booda hanga nu banuu ni eeyna gaa. Eega nu banee booda kunoo download Snaptube bakka jettu tana sarara diimaa kana kilik goonaa. Eega sarara kana kilik goonee booda hanga nu banuu ni eeyna. Networking ya baay'ee fattanu. Rakkina networkiitii eegas booda ni eeyna gaa. Kunoo downloading ni waayjaa meegaabaaytii 30 nu agarsiisa. Do you want to download? Click me to install the Snaptube version jaa. Eegas booda downloading ni waay bakka jettu tana tuinaa. Waan hin buufadhee jiruuf cancel jaanii. Eegas asiin deebineeni faayila seennaa. Faayil manaazarii gizeeniif seennee booda akkanatti ni ilaallaa. Installation file bakka jiru kana jalatti nu bu'ee jira. Bakka kanatti kilikii abbaa lama isa san itti ni tuinaa. Eegas booda asiin akkana nu dhufaa. Asiin eeyna kunoo Snaptube appii kana laala. Snaptube app bakka jiru kanarratti dhoinaa nu buusee jechuudha. Amma eegaa inni install nu ta'e booda nu bu'ee jira waan ta'eef ni eeyna. Eegas booda viidiyoo nuti buufachuu barbaanne san yoo barbaanne asiinillee buufachuu ni dandeenya. Yookaan ammoo itti barreessina. Yookaan asiin dhufneeti gaa liinkii ammaan tana ganaa yuutuubaa feenus tiiktooka seennus yoo barbaanne immoo feesbuukaas asiin dhufneeti seennaa yuutuubaa kanarratti barbaanna goona. Egaa yuutuubaa kanarratti barreessine booda fakkeenyaaf amma isa kana buufachuu barbaannaa jennu faraan baddee isaa kana akkana goonaa. Faraan baddee isaa kana dura gaa gizee yoonna goonu fakkeenyaan isin agarsiisu jira malee isin waan isinitti tole san buufattanii waan laaluudhaaf isinitti tolee ka buufachuu barbaadan sanii wanta gootanii asiin eeynaa. Akkana goonee booda akkanatti tuinaa. Mallattoo tana laal bakka tana kilik goonaa. Egaa kilik goonee booda asiin akkana dhufa copy linkii bakka jettu tana copy linkii tana tuinaa. Egaa copy linkii tuinee booda asiin duubatti deebinaa bakka tana tuineeti. Egaa tuinee booda asiin dhufnee dhiyaa amma Snaptube appii san bira deemnaa. Snaptube appii gizee dhufnee booda as dhufnaa. Gizeenii fi as dhufnee jalqaba irratti gizeenii fi kilik goonee nuuf baasaa ni eeyna. Snaptube app asiin gizeenii fi nuti akkana goonee banne liinkii san copy linkii waan goonee jirruuf jecha inni nu automaatika nu fida ni eeyna. Asumaan eeyna gaa banuu. Eegas booda akkanatti eeynee gaa gizeenii fi inni akkana godhee booda maali gaa rakkootu mudate.
wanna kana beeksisaatu irratti seenee jira. Beeksisa kana mallattoo tanaan wanta goona asiin akkanatti X tanatu hineeti. X tana giseetu hinee booda nurraa baddi. Beeksisni gaa silkii akkanuma nama rakkisa. Eegas booda kunuma sumaan dhufaa automaatika nuu ba'ee jira jechuudha. Egaa automaatika nuu ba'e yoo viidiyoo waraabachuu ta'e barbaanne high quality jennaani yoo immoo wanta quality xiqqaadhaan buufachuu barbaanne faastiitu 360pm bakka jiru tanatti tuyna muuziqaa barbaanne asitti tuyna kana keessa filannee tokko irratti kilik goona. Fakkeenyaaf amma ani bifa wantaatiin buufachuu barbaade yoo ta'e bifa sagalee qofaa yoo buufachuu barbaade as daawunlood bakka jettu tanaan tuqaa daawunloodii tana tuynaan dhuguma takka naa baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkanatti daawunlood